Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii fiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaadha. Akkuma jirtanii nageenya koo qilleensarra burqee isin haadha qabu har'a barumsa bareedaa tokkoon qabadhee dhufee isinii fi barumsichi anis qabadhee isiniif dhufee barumsa akkamitti loogoo bifa bareedaadhaan kan faayila yuutuubii keessanii godhachuu deemtanis haa ta'u kan barbaaddan gosa barbaaddan godhachuu ittiin dandeessan qabadheetiin isiniif dhufe jechuudha. Jalqaba irratti aappii kana buufachuu qabdanii kana buufattanii akkaataa itti hojjettan isin garsiisa jechuudha. Hagaree ta'e waastaappii akkasuma imoo irra waan garaagaraa kan kaa'attan jechuudha. Aappii kana buufachuu qabdanii saniifuu haga barnoota kiyyaatti nafaan akka turtan kabajaa guddaan isin gaafachaa akka isinitti tolus abdii guddaan isinirraa qaba jechuudha. Aappii kanarratti gallee jechuudha. Jalqaba amma kana barumsa keenyaatti dabarra. Mallattoo dileetii kana jalqaba akka seentanii dileet godhuu qabdanii dileet eega gootaniin boodatti akka kanarratti cuqaastu jechuudha. Mallattoo kanarra ni cuqaastu sana booda asirratti gad cuqaastu suuraa baagiraandii isinii ta'e as keessaa filattu jechuudha. Ammaan kanumaa filadhu. Ol baafadhaa. Kanaaf ta'e jechuudha. Isa kana waan ta'eef saayizii isaa xiqqeessa. Saayizii isaa akka ittiin xiqqeessa jechuudha. Harkaanis guddifachuu dandeessan jechuudha. Yeroon akkana godhe isin hagadhumaatti nafaan tura. Sana boodarra anuma faana turtanii eega kana gooneen boodatti jechuudha. Ni agartan jeeti yaada. Mallattoo kana yeroo tokko fidee kana cuqaastu sana boodarratti bakka kana hin cuqaastu. Akkas gooneen boodatti bakka kana gad cuqaasna geengoo godhanna xiqqeeshoo guddifachuu qabna qixa irratti deebifna ni guddifanna kana godhanna. Sana boodarratti seef goone deemna jechuudha. Bakka kanarratti baagiraandii nuti jechuudha. Mallattoo kana agartanii baagiraandii nuti fudhanna. Akka barreeffamni sirriitti nu toluu fi ammaan gurraacha kana fudhadhee ilaalu isa kanan fudhadha jechuudha. Akkana eegaan godhe irraa asiin oofaa hin banaa fi irraa asiin oofaa seef godhe hin cuqaasa. Eegaan cuqaaseen boodatti waliin qixxeeffadha jechuudha. Eegaas tuqee hisaabii bakka kana saayizii isaa qeessuun qaba jechuudha. Kas godhee biraa baha. Sana booda irraan gad deema. Isa kana xiqqeeshoo akkattiin as harkisa. Akkanatti eegaan godheen booda seef godhaa jechuudha. Kana ta'ee jira. Sana booda kooppiin godha. Kooppii isaan godhe kanas gubbarraan kaayaa. Ammallee kooppiin godha. Ammallee gubbaan kaawwadha. Isa kana gad xiqqeesseen jidduu godhadha jechuudha. Akkanatti jidduu eegaan godhadhee boodaatti qixxeeffadheen jira. Anuma faana turaadha. Eegaan akkana godheen booda jidduu isaa wal qixxaatee agartanii lama gubbaarra kooppii gootanii jidduurra gad xiqqeeffatte jechuudha. Ana faana sirriitti akkaanan godhu na faana turaadha. Sana booda bakka kan hin cuqaasa. Eega akkana gooneen boodatti eega akkana goone akka inni jalaan sossoone
hunda qulfii godhachuu qabna. Qulfii godhanna kanneen sossoonee fi sana booda hin baana. Sana booda eega qulfii godhannee booda jechuudha. Inni kun akka isin jalaan sossoon immoo qulfii kana itti godhuu qabdan jechuudha. Akka kana cuqaastanii qulfii kanuma itti godha kana godhuu qabdanii. Qulfii amma ani itti godheetiin jira. Kallattumaan nafaana tura akkaan haan godhu godhattanii waan bareedaa hojjettu jechuudha. Waan isin ajaa'iba godhachuu ni dandeessu jettee yaada. Kana hunda akkanatti eega qulfii gootaniin boodatti agartu jettee yaada. Isuma irratti deebina. Akkana ta'eeti jira jechuudha. Kana booda ida'uu kana haa cuqaasnu ta'a. Sheeppii kanatti deebina. Hin cuqaasna. Murna kana xiqqeessinee eessaa fudhanna. Akkana xiqqeessuu qabna. Labbaa deemu kana. Kanatti labbaa xiqqeessina. Yeroo tokkoof cuqaasna. Godhanne yaa gooneeti jirra jechuudha. Isaan ba'amma godheetiin jira. Isa kana hin xiqqeessaa kanatti eessarraan fidaa walakkaa kana gadi fida jechuudha. Mee kanatti anaaf taa'u yeroo tokkoof isan cuqaasa. Sana booda irratti qulfiin godha. Bakka kana akka hin daganne baagiraandii kana hunda akka irraa hin daganne jechuudha. Raayitiiwwan kana itti gootu. Kanaas itti gootanii kanaas itti gootu. Kanaas itti gootu qulfii isaanii jechuudha. Amma eega kana godheen boodatti yeroo takkaaf cuqaasin isin garsiisa. Amma kanattiin kara jalaa gad dabarsa. Ta'eeti jira jechuudha. Hajii isaa siif godheen asiin keessaa ba'a. Sana booda irratti bakka kana ni cuqaastu yeroo takkaa fi eega cuqaastaniin boodatti barreeffama barbaaddan itti barreeffachuu dandeessu jechuudha. Amma bifa barbaaddan itti barreeffachuu dandeessanii amma qubee takkaan isin garsiisa. Boonsaa ta'u boonsaa kana godheen isin garsiisa. Walakkaa isaarraan fidadha jechuudha. Kun akkanumatti waan ta'uuf isa godha. Odhamuu dideeti jira. Dileeti isa godhaafichaa turaan afaana. Hin taane. Anuma faana akka turtan kabajaan isaa kana hin fidadha gama gara jalaa. Satu amma fideen walakkaa kana kaayyadha jechuudha. Fakkeenyaaf akkana eegaan godheen boodatti nin deema jechuudha. Barreeffama saayizii isaa guddifachuudhaa fi isa kan akkanatti guddisen as kaayyadha. Seefiin godha. Bifa isaa kana bifa natti toleen godha. Diimaa godhadhu. Sana biraas dabarra. Isa kana akkana goona. Barreeffama achi jiruudha waan deemnuuf.
Okay. Sana boodas dabarraa isa kanas hin bannaa fi isa kanas ni bannaa fi isa kanas ni bannaa fi jalqaba bakka kana dhuftu isa kana ni bantu jechuudha. Saayizii isaa wal qixxeessee sin jira. Eegaan wal qixxeesseen boodatti amma wal qixxeessee waan hin jiruuf okay. Barreeffama biraati kana keessaa beetiin jira jechuudha. Isa biraa irratti barreeffachuu deema kan biraati jechuudha. Isa biraan barreeffadha. Amma barreeffama biraatti barreessaa jechuudha. Okay. Well. Nagayaan dhuftan. Nagayaan dhuftan. Godheen isa kana as keessaan galchuu deema waan hin ta'eef anuma faana turaadha. As dhuftu isa kana akkana gootu akka inni as keessa nu galuufi mee akkana dhiiseetiin saayizii isaa waan guddatee jiru irraa xiqqeessa. Saayizii isaa irraan xiqqeessa. Barreeffamni baay'ee dheerate kuni waan isaa okay. Saayizii isaa xiqqeesseetiin jira. Sana booda inni kun hin taane asittiin deebi'a. Ni agartu jedhee yaada. Akkee na keessanaaf galee jira. Hin bana. Okay. Amma bifa isaan jijjiirachuu deema. Diimaan kun hin ta'u mee okay. Godheetiin jiraan baagiraandiiwwan garaagaraatiin kan isinitti hojjechuu dandeessanii alaabotawwan garaagaraatiin hojjechuu dandeessu. Okay. Godheetiin jira. Amma maaltu nu hafe? Kuni baagiraandiin sirriitti hin bareedu kiyya kuni baagiraandiiwwan suuraawwan garaagaraatiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Suuraas fidachuu ni dandeessan karaa akkaataa suuraa ittiin kaatanillee godhachuu ni dandeessanii. Maaliif suuraallee irra kaachuu dandeessu jechuudha. Bakka kana turtuu sana booda galaa harka jiru kanarratti cuqaastu yeroo tokkaa fi suuraawwan garaagaraati gaafa isin baagiraandiidhaan wal qixxeeffattanii irra kaachuu dandeessan jechuudha. Irra godhachuu dandeessu jechuudha. Suuraa jidduu galchuu dandeessu waan ta'eef sana booda irratti jechuudha. Akan gooneeti gurraachameeti jira jechuudha kuni. Keessaa gabbuufachuu waan deemnuuf xiqqeessuu qabna jechuudha. Wal qixxeeffadhee waan hin jiruuf amma gabbuusuu qofa kan naafe akkanatti eegaan tolfadhee wal qixxeeffadheen booda yeroo takkaa fi cuqaasuu hin danda'a. Suuraan kunneen naaf gabbuudhaaf asirratti hin cuqaasee isiniin garsiisa. Bakka kana cuqaastanii yeroo takkaaf
seef dolaara baha. Akkasii waan na faana turtaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa nagaa keessanaaf jiraadhaa.